Jabuutiin lammiileen Itoophiyaadhaa isaan keessatti argaman akkaaniif isaan keessaa bahan beeksifte. Jabuutiin immoo kan yeroo ammaan duraatiif ji'a tokko qabdeefii turte ammaan tana hojiidhaan eegaltee lammiilee Itoophiyaa hunda akka of keessaa baasaa jirtu beekama. Oduu gara kanaatiin immoo imbaasiin Itoophiyaadhaa ibsa isaa guyyaa har'aan tanaa baaseen lammiileen Itoophiyaadhaa fedhii isaaniitiin gara biyyaatti deebi'uu barbaadaniif hojii hojjechaatii jira jechuudhaan imbaasiin Itoophiyaa dubbatan. Ammaan duraatiifis immoo Jabuutii yeroo amma duraas akkuma raafaa turan har'aan tanaas raafaa hamaa akkaan raafaadhaa jiraachuun isaaniitis dhagahame. Kanaan keessattis immoo ilmaan Oromoodhaa kana keessatti miidhaan gurguddaanis kanneen dhagahanii fi akkasuma kanneen mana hidhaa keessa turanii fi akkasumas paartiin TPLF Gabrasiyoon Gabramikaa'eliin durfamu yeroo ammaan tanaa boordii filannootiif isaan jidduu walitti bu'ichi jiraachuun isaanii dhagahame. Boordiin filannoo biyyaalessaa immoo haaraatti deebisee akkaaniif isaan hin galmeessine paartiin biyyaalessaa Tigraay gaafatan. Paartiin kun immoo yeroo ammaan duraatiif hoogganaa isaanii Gabrasiyoon Geetaachoo Raddaatiin ergaa wal didaniif yeroo ammaan tanaatiif immoo aangoo of harkatti ergaa deeffatanii jiran kanarraa kan ka'een biyyattii keessatti ammallee rabshaan isaanii osoo hin qabbanaa'in itti fufaa jira. Haaluma kanaatiinis immoo paartiin kun lolli isaan hanga ammaan kana eegalan kun dubbii ajaa'ibsiisoo ta'eeti jira. Paartiin Gabrasiyoon Gabramikaa'eliin durfamu TPLF biyyattii erga bulchuu eegaleefis haalli siyaasaa isaan keessa jiran akkaan kan hammaataa ta'ee fi haaluma kanaatiinis Itoophiyaa keessatti siyaasni isaaniitis akka deemaatii jira. Dhiyeenya kana barreeffama kitaaba kan barreessee ture Murtii Guutuu kan jedhamu kitaabni Qaxalee jedhamu kitaaba nama biraa akka ta'e beekame. Kitaaba kana irratti immoo abbaan kitaaba kanaa ifa baasuu isaa dhagahame. Kitaabichi kan nama biraa ta'uu isaa erga mirkanaa'eef immoo abbaan kitaabaatis kitaaba kana na sobeen harkaa baase jechuudhaan waa'ee Murtii Guutuu haasawaatii jira. Murtii Guutuu immoo garuu kitaabni kun kiyyumaa jechuun mormii guddaa kan gaggeessaa jiru ta'us abbaan kitaabaa immoo akka kitaabni isaatii fi hayni kitaaba isaa mul'atuuf miidiyaalee hawaasaa irrattis mul'achuudhaan gaafachaatis jira. Kun immoo garuutu gaaffii guddaa hawaasaa waan ta'eef kitaaba kana immoo ispoonsaraa sanaatu ta'a jechuudhaan sagaleedhaa fi viidiyoowwan inni dhiyeenya kana baase irratti Murtii Guutuu immoo guyyaa har'aan tanaatiif deebii wayita kennu kitaabni kun kan isaatii miti guututti kiyyumaa jechuun mormaatii jira. Kitaabni kun immoo boqonnaa 9 yoo ta'u immoo Murtii Guutuu boqonnaa 1 itti dhiyeetii jira. Dargaggeessi kitaaba kana barreesse immoo akka jechaa jirutti kitaabni kun immoo boqonnaa 8 jechuudhaan dubbata. Kanaanis wal qabatee immoo hawaasni bakkoota garaagaraa jiran waa'ee Murtii Guutuu wayita haasa'an kan akkaan namoota hedduu ajaa'ibsiisaa jiru yoo ta'us kitaabni immoo kan dargaggeessa sanii ta'uun isaatis mirkanaa'aa akkaaniif